17 subhaanallah toonii bara dahabni Itoophiyaa keessatti ammatti qoratamee argame kadachii keessa jiru toonii 517 oli jechuudha. Inni kun kan argamu Oromiyaa alhamdulillahi rabbil alamin Beenishaangulii fi Tigraay naannoo Amaaraa illee ima jedhanii alaa kulli haalii ka ammatti kun waa'ee dahabaa qofarraa dubbachaa jira jechuudha. Isa kanaafi dahabni amma wanna dharraa gammachuun isin fide maalidhaa? Dahabni Beenishaangul keessatti lafa Kumrik jedhanitti aanaa Kumrik jedhanii argame maqaalleen warshaan dhaabbachaa jiru laayitiin maqasanii dhaabbachaa jira dongoruu baadhee argame kun doolara Ameerikaadhaa waggaatti doolara biiliyeena tokko kan argamsiisu jechuudha. Miiliyeena miqoo qobaadha. Doolara biiliyeena tokko. Gujii keessatti isin himnee jirraa waan waggaa 5 keessatti doolara albuunni sunis doolara biiliyeena 6 galchu jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gaaza qabadhu albuunni yeroo haga muummichi ministeera gara taayitaatti dhufe bahe biyyattii tana beela irraa rakkoo irraa osuma qonnaa dhiiftee teettee biikuu waan biraa dalaguu dhiiste wannoonni amma bahe kunniin waan biyya tanas sadarkaa guddatti guddisu jechuudha. Kanaaf reediyeesii kiiloomeetira 20 lafaa cufu irratti kan argame gaazni kun guddin isaa jechuudha. Gaqqotamee boolla keessaa wilii bahaa wanni amma tilmaamamee kaahame isa kana jechuudha. Lafa bal'aa lafa guddaa irratti akka gaanfa Afrikaa kana keessatti warshaan guddaaf bakki warqeen yookaan ammoo dahabni amma itti argame eessata Beenishaangul yookaan Itoophiyaa keessa ta'a jechuudha. Alhamdulillah jedhame. Alhamdulillah rabbil alamin jira. Wariin kuni warii waggaa meeqaaf biiliyeena 10 biiliyeena 5 siilqeessanii bar biiliyeena 5 biiliyeena 6 si kennaniiti waggaa meeqa kanaan mataa siitii addunyaan gara barbaadde funyaan qabattee olii gassi oofte jechuudha. Adda Itoophiyaan buna jira, goga jira, waamara jira, adda muuza, burtukaana, paappaayee wanna hunda haga qamadii irraa ruuzaa wanna hundayyuu damma, dhadhaa, loon, gogaa loonii waan hunda ekspoortii godhuu deemna inshaallah rabbi biraa taate jechuudha. Eegalame hedduun isaa deemaa jira. Dhiirti dalagaa jirti jilbeeffattee amma. Lukkuu, foon loonii, ka hoolaa, ka re'ee, ka gaalaa. Keessaayyuu biyyoonni Arabaa amma harka Itoophiyaatti deebi'uu deemte jechuudha. Keessaayyuu gara nyaataaf dhugaatiitiin. Isin galee. Kanarratti hadhaa dahabni kuni dahaba gartee hojiin isaa jechuudha. Wanni hunduu eegalamee jira. Yeroo gabaabduu keessatti galii galchuu eegalaa jechuudha. Inshaallah rabbi biraa taate. Kuni maaliif wanni kun dahabni hadha bahu albuudonni hadha bahaa jiru kunniin kaleen jiru dachii tana keessa ni jira. Maaliif baasuu dabarree? Hatanii biyyoonni adda addaa karaa kontiroobaandii illeegaaliin shaneen waan dheeraa isin himaa turre addunyaan itti dhaqqabdee jirti. Warroonni waan kana qoratan illee itti dhaqqabanii jiran. Warra mormitoota Beenishaanguliif shaneen haga faannoon baatutti guutuun warri Tigraay gale TPLF haga baatutti Asiyaasa Forqiitiif haga Suudaaniin baatutti asiin haga dheeratee Yaman kanaa miti haga Gibsiin baatu jechuudha. Biyya tana kaadha namni nagaa dhabdee Itoophiyaan jedhee lafa dhiitee iyyaa bahe kontiroobaandiidhaan jeneraalonni kalee turanii forroonni diinonni kalee biyya kana bulchaa turan karaa kontiroobaandiitiin namuu boorsaan yookaan ammoo shaantaadhaan alabbaasanii gurgurachaa turan jechuudha. Biyyi kun biyya akka malee dahaba qabduu fi dahabni isii keessaa saamanii waggaa meeqallee keessaa fixuu dadhaban. Kaa'ibin karama seeraatiin warroonni gartee itti kennanii kaampaaniilee alaa itti kennan saamaa ture. Dahaba gartee herregni isaa osoo hadha biyyatti as deebisanii biyyaan misoomsanii biyya tana guddisee gara fagoon ga'e ba'aa ture. Dhiyooma kana waggaan 6-7 kun warra dheeraa dubbachuu deemnu akka Jawaar Mahammad fa'aati asiin karaa gujiitiin wanni inni keenya galeef karaa saniin ilmaa ture jechuudha. Ijoollee shanee wajjin kun ragaa hojjeessanii gabba'uu deema. Wanni dalagamaa ture saamamaa ture qabeenya biyya kanaa akka biyyi nagaan argannetti illeegaal karaa kontiroobaandiitiin asiin Keeniyaan illee fe'amee ba'aa ture jechuudha. Akkasuma karaa Beenishaangulii wanni dalagamaa jiru riphee ijaaranii san dalagaa turan jechuudha. Faannoonis kanuma dalagdi. Warri Tigraay galeellee kanuma dalaga jechuudha. Eenyu Shaabi'aa walii galanii Suudaanii walii galanii Ijiptiin fidanii as keessa wanni hedduun saamichi biyyi kun saamamaa ture jechuudha. Kanaaf biyyi teenya alhamdulillahi rabbil alamin kun kennaa rabbiiti. Wanni dagachuu hin qabne kana biyya yoo nagaa arganne abbaa qabaatte albuunni isii keessa jiru qofti nu uumiti nu bira dabree addunyaa gargaaruu danda'u jechuudha. Biyyoonni akka keenyaa albuuda dachii keessaa qaban hedduun albuuda ofii hin tuqan. Albuuda ofii osoo qaban ka ofii dhiisanii dhufanii biyyoota Afrikaa kana keessaa saaman. Itoophiyaa qofaa miti baay'izawee karaan kun. Afrikaan tun guutuun isiituu biyya qabeenyaa fi albuuda adda addaatiin gartee rabbiin isii faayee jechuudha. Akka isii waliin galle akka mootummaan uummata saniif yaadu biyya saniin bulchinetti
biyyattii tana wal ficcisiisanii nama gartee diqaalaa nama gartee biyya sanii yaanne ka isaan barsiifatanii ergatan namoota adda addaa ka garaa ofii malee yookaan sabaa ibni yoo lammii biyya sii ta'an namoota gosa xiqqaa irraa dhufan namoota gartee paawurii hin qabne duraa duuban laallanne kanneen fidanii Afrikaan waggaa dheeraadhaaf gartee cabxee akkasii saamamaa baatee jechuudha. Kompiitarrii fi telefoonni nu dura keenya deemnu kunniin guutuun isaa albuuda Afrikaa kanarraa baheen osoo Afrikaan waan ofii kanaaf dandeettee qabattee dhookattee addunyaan tun ganam takka akka saartee jechuudha. Biyyi san keessa biyyi teenna takka. Kanaaf albuuda guddaa qabnaa oduun gammachiistuun akka onnaa isinii kennaadha. Alhamdulillaahi wanni kuni biyyattiin teenna adda dahabaan osoo albuuda biritti hin dabrin gartee albuudolee gubbatti maqaa isinii dha'e kanneen osoo hin dabrinu dahaba qofaan gartee sadarkaa guddaa deemti jechuudha. Addunyaan waggatti gartanii lafa keessaa toonii waggaa qottee baastu gara toonii 400 jechuudha. Wanni addunyaan karaa harkaan ta'e maashinaan haala adda addaatiin qottee baastu addunyaan toonii 400 ol jedhameetiin shallagamaa jechuudha. Kana keessaa nuti hadhaa toonii 517 ol dachiin teenna baattee akka jiru himamaa jira jechuudha isinii galee. Kanaaf akkas inshaallah kun akka oduu gammachiistuutti jalqaba isinidha yeroo isin jalaa saammachuudhaaf inshaallah isin gabaabsa. Kana jechuudha kanaafuu baay'ee gammaddanii hundi keenya kun gammachuu kenna. Warshaan kun warshaa guddaa akka Afrikaatti gaanfa Afrikaa kanaatti warshaa guddaa fi dahaba guddaa akkasuma galii guddaa galchu. Kanaan biyyi teenya alhamdulillahi rabbil aalamiin rakkoolee hedduu waan kalee ittiin godhaniif keessaayyuu akka muummichi ministeeraa jedhanitti badhaadhina kan jijjiiruu fi waan hedduu kan uummata keenyaaf bu'aa fiduu tahaa jechuudha. Gaazni dhufee alhamdulillahi rabbil aalamiin albuunni balastiraa qabnaa sibiilolee adda addaa biyya keenya keessa jira. Biyyattiin teenya san biraan gartee biyya rabbiin uumamaan isii jiituu ta bishaan bakka hundaa burqu lafa gartee gaara qabnu muka qabdu qilleensa bareedaa oo'aaf qabbana waan hundaa rabbii wanni akkas godheef gammoojjii oo'ituullee qabna alhamdulillahi gammoojjii jiddugaleettiillee qabna lafa qabbanaallee oo'aallee qabna oo'aa jiddugaleessallee qabnaa jechuun kun hundinuu rabbii wanni gartee akkasii godheef ilmi namaa kun waan inni fedhu waan gartee kudaara waan nyaatu waan dhugu loon gosa re'eef loonii fi hoolaa kun hundinuu fakkeenyaaf loon kan lafa oo'aatti jira lafa oo'aatti hin taane jira re'ee fi gaalli lafa oo'aatti ta'a subhaan rabbiin keenya kun haga nu ilma namaa kanaaf fedhii teenya tana nu guutu rabbiin keenya alhamdulillah waan hedduu nu godhe akkasuma gartanii wanni akka ruuzaa wannoonni adda addaa kunniin kan lafa oo'aa qabbanatti bahu kanatu jira kana hundayyuu lafti teenya lafa gartee rabbiin uumamaan nuun badhaase achi bira wanni caalaan waa sadi addunyaa keessa yeroo baay'ee isinii hime biyyi qabdu biyya gartee taajira jechuudha yoomillee kana keessa namoonni amma bishaan addunyaa gubbatti jechuudha gaazaa fi albuuda caalaallee bishaan gartee jiru ilma namaatiif hundaatiif isa barbaachisa biyyi teenya san keessa biyya uumamaani rabbiin gartee biyyoonni biraa bishaan sooqiddaa qabanii nu bishaan uumamaa qulqullu inumaa bishaan gosoota adda addaa ka ilma namaatiifis looniifis waan hundaafuu bu'aa qabu dachiin teenya burqisiisti jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasuma albuuda gartee addunyaan ittiin hojjettus qabnaa gaazallee qabna kanaaf biyya akkanaa kana kanaaf warri alaa dhufu yeroo cufaa warri hadhas nu cabsuu deeman gartee biyya teenya irratti abbaa kan taane sabaa sablammoonni warri hadha lidatu ayyaaluu fa'aa waliin galan wanni gartee Shaabiyaadhaa fi Ijiptillee warroonni ollaa keenya jiran ija nu bobaasanii fi waan dachii teenya keessa jiru beekan jechuudha. Nu agas beennaan beeku osoo beekne haqa arganne waan arganne kana irratti duunee wareegamnee ilmaan keenyaaf jiruu gaarii biyya bareedduu biyya gartee nagahaa dabarsinaa akka ilmaan keenyaa waan rabbiin uumamaan dachii keessatti nu kaa'e kana baafatanii akka itti fayyadamu goona jechuudha. Garuu hagadhatti hedduun namaa miila wal jalaa fuudha kan inni ilaalu araakkiiloo hangoo malee ofii saammachuu malee gartee nama akka hiyyummaa biyyitu nurraa dabree bara muummichi ministeeraa maal jedhan adiin akka biyya teenya baqatu godhaa jedhan jechuudha. Dhuganii baqatan maaltu baqsaa qabeenya qabnaa qilleensa gaarii qabnaa waa hunda qabnaa jechuudha. Ni baqatanillee inshaallah yeroo gabaabduu keessatti ni dhufan. Addunyaan manni jireenyi addunyaadha Itoophiyaa ta'uu deema biiznillaahi ta'ala. Inshaallah rabbi jedhe anaa miti jechuudha isinii galee. Maaliifi waan hundaan kennattuu mijooftu biyyi teenya. Akkas inshaallah qabxii itti aantu isinii dabree isinii gabbu'a. Qabxiin itti aantu inshaallah waa'ee TPLF'ti. Naannoon TPLF akkasuma gartee Maqaleedha. Dhiyoo kana ajandaa kan gubbatti shamarran hiriira ba'anii karaa raayyaa maal kanneen irraa walqaa'itti bakkoota adda addaatti harka ol qaxxaamursanii warra mootummaa yeroodhaa kan amma jiru Taaddasee warra deefaa balaaleffachuudhaan nu nagaa feena kan jedhu dabarsanii turanii wanni sun amma immoo yaa'ee dhufee adda Maqalee keessatti hiriirri guddaan fincilli guddaan ka'ee deemaa jira. Kun balaaleffannaa nuti nagaa barbaannaa biyyi teenya gartee Shaabiyaa wajjin dalaguu biyya keenya lolatti deebi'uun barbaannu wanna uummanni filatee ta'a waan warroota gartee ofii feetaniin keettan nurra ammaa achi gara feetan nuun hin deemtan kan jedhu fincilli bal'aan ka'aa jira jechuudha. Kun maalirraa dhufe yoo jettan ni hubate uummanni arge.
lola keessa akka bu'aan hin jirre wanni dalagamaa jiru waan duriyyee gartee siyaasaa ofiitiif olii gad deemtuu fi maqaa gartee uummataaf qabsoofna jedhanii uummata isaanii ficcisiisuu akka hin dalaganne godhuu. Uummanni kun waggaa meeqa guutuu isinii qabsoofna jedhanii uummanni Tigraay jijjiirama takka hin arganne jechuudha. Waggaa 17 gaafa dargiin lolaa turellee dhumachaa ture uummanni kun. Eega TPLF dhuftee as Maqalee dhuftellee Finfinnee dhuftee biyya Itoophiyaa bulchaa jirtullee homaa jijjiiramni isaanii hin dhufu. Namootuma isaanii dhihaatuu fi nama haga murtaa'etu gartee jijjiirama argate. Sunuu haqa namaa waan hatteef facaaftee biraa lixxe jechuudha. Qullatta fi uummanni. Gaafasii baqatanii gad deebi'anii ijoollee teessanii kunuuti kaleessallee akka dalannu eessa nu fiddanii nu waliin dhaabbadhaa jedhani. Ni dhumate uummanni sun daaraa itti ta'e dhaba itti ta'e gartee uummanni ni yoomate ni cabe. Ilmaan isaanii guutuun irraa dhumatte. Hadha gartee uummanni sun haawwoleen abbooleen waggaa haganaa waggaa 50 ol uummanni qabsoo kana keessatti yeroo cufaa loluma naannoon isaanii ka duraanuu uumamaanuu teessumni lafa isaanii lafa gartee waan biqilchine taate irratti uummanni kun gartee rakkoo guddoo argee hadha hin barbaannu nu gaalakki. Amma achi kan nu jennettaa malee kan isin jettan hin ta'u. Waggaa kana isin jala deemnee amma gartee manguddoo fiyyuu afaan qabrii gubbaa jirtu jala deemnee ijoollee keenyan fidnu nuti jiruu keenya gartee balleessinu jedhaniitiin warra TPLF gartee haadha jiran garee gareellaa jiraatanii jiranoota jiran kanneen uummanni dura dhaabbachaa jira jechuudha. Kanaaf kun nuuf biyya teennaa fi gartee bu'aa guddaadha. Uummanni Tigraay dammaqeedha. Waan san argee dhugaa jirtu san argee ofii fuula wal dura dhaabbatee rakkoon akka biyya isaanii keessatti hin galle ijoolleen isaanii akka lolatti hin deebine naannoo isaanii naannoo lolaa akka hin taane dirreen isaanii dirree lolli irratti gartee ibidda irraa boba'u akka hin taanee fi hiriira bahaa jiran jechuudha.